السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع عركفون والرفتوتات كويمتوت وكيتو وكم درتنا بليك يا نجيك أبتني كيس نجيك أبتني إن شاء الله تينك. أنا سنجين قبل الحمد لله ربي إنجلني حاجة وسنس بدي نجيت هذي نجين ربي بمجرتين تسني فعبايته هران تنا فيديو براتي ولد جيبنا زراجة السوداء مالك قبل تقدر تسون كيسن هين أولو تين قبل إيه براكي السوداء تليفون عنا من برانكي وتشوف اللي ويتشودا برانكي كان سبب أنا بقول فين كابا تكوفاني برانكي إنجد جالت مهجرة وجدته يوم هدو تقلبي هي نجاب سيشودا هدو تكان نجامي هدو تكان نجد سيشودا أجا بوشة نجي سيشودا أمالي في زنانم ilmi dhiiraa tokko erga haadha manaa ofii fuudhee waan inni haaseessan guutuu hin beektanii sun namni maal jibbaa maallaquma qofa nama barbaadaa nama jechisiisa jechuudha obboleen kiyya baay'ee nama gaddisiisa akkuma isin agartan sanitti jechuudha anillee har'aan tanaan nama irratti piraankii hojjechuuf hin deema jechuudha piraankiin kun dhugaa dubbachuu waliin namaaf tole nama si jaalatuu fi nama si hin jaalanne gabaabumatti adda sii baasa jechuudha gabaabumatti kushina keessan jira jechuudha har'a kushina keessatti hin jira asumatti pirankii gochuuf hin deema jechuudha kanaafin hanga pirankii akkana hordoftan gamu viidiyoo akkana hordoftan inshallah abdiin qaba waan hin jedhuun hidaaltan jechuudha mee namni kun tokko miti asuma laala jechuudha ammaan tanaa ittiin dawwala jechuudha dhugaa rabbi dubbachuu hedduu takkaan na aarse piraankiin suni hedduu takkaan bakka hedduu takkaan uumee keenya buqqee maaliif jennaan kalaas namni jechuudha jireenya keessatti waan akkasiisan tasumaa osoo wanta akkasii sun ishee kan mudatu ta'e waan akkasiisan haasa'uu hin qabaatu laakiin inni waan haasa'ee siraas maa dhiifama naaf godheellee hedduu takkaan wallaahi hedduu takkaan qalbii tiyana caalde dhugaa rabbi dubbachuudhaafi saba sanii ani piraankiin nama hin godhu sawa sanii jecha piraankii irratti hojjechuu deemasudha kanaaf isiniin jedha hanga dhuma viidiyoo kiyya kana hordoftan inshallah abdiin qaba asuma like subscribe gootan kabajaadhaan sin gaafa oroon dura maatiin hafi hedduu takkaa sin galateeffadha hedduu takkaa sin jaaladha oroon dura maatiin hafi hin ta'in koota maatiin hafi ta'a isiniin jedha amma garatti dawwaluutti hin deema jechuudha hedduu takkaan gara masodha Hello, السلام عليكم. عليكم السلام. كيف نجاح؟ نجاح. نجاح الحمد لله. كمل. نجاح كبار. تعرفي صلاة جرت ما رفع جرت؟ نعم. كان أنا قاعد بقول. لا أنا جوا. صلاة رجعت مو إيه ما ملي نجاح. أنا تجيب نجيب لي ناس يزورون تارا هران تنواسني هم بديمك نجا مالي نجا مالي كانوا ما ولا نتني ما نجوم نتمتع نجوم ايه سري فشي سريت مالي ما أعرفهم أبو رمضان بدي نجوم نيجر أنا جوم الحمد لله ربي قالنا جوم رمضان باري قالوا فين ديم ما نجار نجوم الرأي نجوم مرة خلاص bagus berbantu sih. Agak. Juga. Nah, ya magalang tuh baik. Baik agak luar biasa lagi gambar banget. Balikan juga deh. Mari boleh. Ini guys.
bar dhugumaan jechuun jira. Dhugumaan jechuun jira. Anjir malam je nagaan itu cuma warna warna tu kan? Alakki. Ofumaa hin galuu fedha. Dalagaan barbaadu. Galuu barbaada. Naya tu? Alakki. Lakki. Mungkin orang bakka galuu fedha. Dalagaan fedhu. Nagahee jira khalaas. Mucaa barbaadda? Enggak. Enggak. Jadi kalau anu sebaiknya sih ada si barbaadda. Dhuga maamu? Malu kau bareng lumayan sih. Nagaan dengan nagaan berbuat cari jiran. Injiru? Laahin kaanamni ka gaafa biyyaa bahu sanii waan xiqqoolee haa ta'u karoorsiisumaan biyyaa ba'a mitiire akka isaa kaasanii osoo galmaan hin gahin kaanamni yoo hin gala jedhe waan sinaa sunatti fakkaate. Kallattii nagaan tu gara mana beekta. Kaanii gala jennaan. Galu dhaabban goof. Gaafa galees bar deebi'uun fedhu. Galeellee deebi'uun fedhu. Keessa gaaka. Mucaa guddisaan jenne? Ayyee. Ayyee bakka rakkoon qabu ishiin gala. Qophaa'ana eegaa. Yeroo akkanumatti namatti himaniiru. Akkamiin nama himeere? Akkuma murteessituu anaa illee mari'achiifnee jechaadha. Bakka galuu fedhe yookiin hin galaa yookiin dammootu ala ba'ee hojjechuun fedha. Kan ibaada rabbii ibaati. Ala ba'uuf barbaachisee? Yookiin galuu yookiin dammootu ba'ee hojjechuu. Morma kottu kana madaala barii waan barbeekta. Maaliif? Jechuun akka galtu duwwaa waan barbaadaa hireen beekta waan isin jechaa ture. Garuu dammoota osoo ala ba'ee hojjedhellee natti tola galuu irra. Ana ala baatee jechuun natti hin tolu galuu kottu natti tola. Galuu wayyaa? Hoi tolee namni gargar jiraata osoo danda'e bara wajjin hin jiraatan iddoo tokko jireenya itti gargar nama baasaniiti. Dhugaadha. Yoo galte gammachuudhaaf wajjin jiraachuun barbaadan akka isaatti galte jechuudha. Garuu yoo na hayyamtanii dammoo xiqqoo si ala ba'een hin dalagaa hanga ji'a 5 takka. Yookaan dammootu hin gala ramadaana bareeda. Ani garsitti min godha. Ji'a 5 daqiiqaa 5 ala siinayyaa. Akkanatti galchuun barbaadan waan. Duumaa jechuun beektaa waan hin gadiin jechaa ture. Baay'ee keessa ba'een illaa soon barbaadu jee. Ammaan yoo galus barbaachisu ta'e sagaltuun barbaada. Galus wanti beeku qabdannamu. Hanga guyyaa murtaa'ee yeroo murtaa'ee fedhiidhaan gammachuudhaan akka dalagduun barbaada malee cinqamaa fayyadamuun barbaadu beeki. Inni nagaa. Jechuun barii osoo dalagee garuu baay'ee gaarii ta'a garuu mana kana keessa dalaguu waan hin barbaannee fi takkaa galuu takkaa ala bahee dalaguu filadheeraan. Ati fedhii keetti miti? Ati fedhii koo eegda? Meeshaa miti? Fedhiin koo yoo ati fedhiidhaan
gannattee jechuudha keessa amanee amantee hanga ta'e akka iddoon na jiru kana manuma dhalawaa kan na jiru kana dalagaa yoo jette akka dalagduun barbaada hanga wayii jechuudha. Suniin taane taanaani akkuma itti kana galuu fedhaa taanaan immoo akka galtuun barbaada. Asitti illee barri lagatee inni jiraatu dhiiromaa bichaan itti dalagaa. Lubbuun asumatti hiramaa galii kalaas kaa eerpoortii edan deemuu qabdani. Soonni barii wayii gorganaa ta'e torbee tokko hin qabdu. Torbee tokko akkasii hin qabda soonni barii wayii gorganaa ta'e. Hayyee hundaafuu galatoomaati. Ana Frankie hojjechuutti hin jira. Waranti. Anda buanin miteri sahaja tinggal bacaan gue. Anda mau kaki ada kan amiti. Anak kia ada kan amiti. Bukan wayin si ade. Anak kan amiti kaki ada. Arga ke. Wanjut tu sih. Harga ke akan itu sumber kamu tu kaya tu. Anda sudah ada benda itu? Ni bela. Atau boleh kan ni sungka. Namni elkam wayu Erobiya bawa harusnya biya ba. Lakin kan namni kamu kesisa osonta sangal mange egale galman maga ulle rabbuma hundalle galmanga ubatani wati qoso sochosani galani baye bareedata. Haata'u haa garuu keessi namaa gammachuun argatu kan maafi. Ani gammachuun gurguddaan si argachuudha. Hayyee hundaafuu galatoomaati. Yoon si argadhee nan gammadu eesin allaga jaalaa. Hayyee galatoomaadha. Akkasii amma viidiyoo irraa hin jira. Viidiyoo barutti hin jira. Difama guddaa zini Ramadaanaati. Afoon haayita yoona aarta. Guyyaa tokko hin beeknu hanga asirratti hojjetti baay'inaan isa hojjetan agartaa. Marifachiisuu barbaaddee fiigu. Ani garuu dhugumaaniin siin miidhagsiitti hin goosne si gogoosee malee waan dhugumaaniin jettuun see dhuguma isaanii galuu kan keessi jibbaan qabu namni nagaan ta'anii nagaan galuudha wantoonni darbanne barbaachisuu. Kanaaf gosi. Hayyee galatooma. Fayyaa ta'anii maal bisa nagoomaa jedhee deemtee wanni ati bilbilu. Sa'aatiin deemeeramma. Raffoo ta'ee turas mana galuu keessaa tura jiraata. Hayyee amma maal laamtanii firee warra sin dhageeffatu. Maal jettanii hordoftoota kootiin maal jettanii. Viidiyoon haaraa guddaadha. Waan hin godhuuni. Salaan. Fuudhiin kan dhiirota ta'an warra dhiira akkasumas kan fuudhiin waanti bareedduu kan isin jaalattu kan isin jaalattan rakkisuutti qabu jedhani. Amiin amiin. Warra dubartoota ta'aniin immoo maal jedhamsuudha. Kan qabattan jabeeffadhaadhaan. Kan qabatee akka qabu jechuudha. Kan hin qabatin illee kan turistii bal'oo albaasa bareedaa keessatti siin jaallatu baay'isneeta. Kan ilmaatiin taloojifaatan sabireenya gaarii siin asirratti siin yaadaa sun jira. Amiin amiin. Ezraa isaa illee boruun jedhanii kanaafi amman tana nagaan bulaa like subscribe godhaan jettanii ni hanga
Agak jatuh tuh ada lagi jatuh saya jalan tenaga benar pada untuk dari dirinya coba. Ayes nagaan bula. Ya tuh coba nggak tahu rasul. Chef. So ada dari Akka ayyaaninaaf hin taane ani waan in jira minirim tokko tokko lola akkasumaan ta'e laakiin akka ayyaadee miti haa ta'u garuu milkaa'ee jira jedhee yaada. Wantiin dammoo beektanii gara xalabaatiin deebiseef namni ala hojjetu namni biyya keenyaa already siin amananii nama ala hojjetu dhugaa dubbachuudhaaf irra guddaa nama biyya gandaa keessa jiru malee kuuwwan dammootu akka biraatittiin bakka gara biraatittiin shakkaan jechuudha. Sababa saniitiin dhaabaatina akkas akkanaan jedhe sanii akkasii siniin jedhaa hundaafuu dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi dhiirri multi tokkoo miti. Yan jira karabbii qablee haqlii itti kennis ni jira laakiin karabbii qalbii isaa gussellee ni jira jechuudha. Dhala jechuun waan guddaadha. Ilmoo jechuun nimaa guddaadha dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi akkasii sin jee obboleen kiyyaa wallaahi rabbi isin haa laaffisu waan jabaatti kulli rabbi isin haa laaffisu. Hedduu takkaan na aarse wallaahi har'aan tanallee viidiyoo inni suni garaa nama hudide piraankiin sun jechuudha. Akkasii sinin jedha inshallah waan jabaatti kulli rabbi isin haa laaffisu hundaafuu haa laaffisu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo sin dheeressee jira nagaan turtii gaarii hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti baay'ee nagaan tura.